جرتي كان هقول ما عشان عرفوني نجازرت فيا وردفت تكوشن ترتميت نجازرتني أكمي عربوا مسكينة كان أكمل رفين سكينة دي بسودان دينا رفين سكينة كان تجب رفين سكينة كان حبتي أكمل بسودان دينا كان جدولا إسافمو ماكسي تكوسني كبر دفيرة حال سلبات أنا أكمل كيست هجني أكمل متاكين كابودان دينا كان جدولا هذا ما فيديو أسرع أفو إلى لا وري كان دورا يوتيوب channel كي ينبهني كوشن ترتيبت كي كفتياتي سبسكرايب قولوا هندقتنا كيسة شمرن لهم ورم سبودا أسرع كتنجر إيه هذا وانتو تفولا وانتو تمتا أكسو مدموان دبرتي ما إتين إدو وانتو تعدد دوام بيكورا سنبرسيسة جري أكو مكان دورا وادا سينيسين عملي سنبرسيسة همدوما كنافو يوتيوب channel كيا كوشن ترتيبت سبسكرايب قولا فيديو أسرع أفو محمد ما إلى لا سنجرا موكو ولا كنت اسمه سبسكرايب ناقولا كان يجولي أورمهم داي سبسكرايب قولا في سنيجري كان أمارا يو كان ماباب أرجني يو سبسكرايب قولا ولا كان يجولي أورمهم دوما أسي سبسكرايب قولا في جيتشو بربادا كانافو هم ما فيديو أسرع فلالا أما وانتي سني عمولي سو بربادو أكثر متى كنت قدتولا قلوبين كن مسر متى كنا قدسو دندا كجبيل اللي جتورا كيستو متى أفوفو تجابي جونا موني وياكم انت كيسنجلتوا كم متى فتيا جتني أما سنتجرسيسو في دوان تيف قلوبين سر فيتامين حسابي بريدا دوان تيف متى نديبسا كيستو أفوفو راسين تجابي جو كجبيل لكاسو ترفين سكين ديبسو دندا جو متى دايروا رفين سيتشوكوت رفين سكين ديبسو دندا جو ni laman akam takkasin fayyadamtan immoo sinin mul'isa akkamatti na hordofa kuno qullubbii jechuudha argaa jirtanii qullubbii akkana godhattanii quncee isaarraa quncisuuf hin deebina rakkoo waan hin qabneef كان أقول أني كان أقول أني قامي كل سنة كورا واللي قالوا ركون قوي وشاو دين اللي ودفته كان أقول أني أدها شو بيكون وارد مكان جتشولا أكن الجبل الثاني نجاها كم جتشولا دارو تدبلا تربان لما اللي في يدهم رندي توان تفرقوا ونجبل كنا قوني قلت بيأكنا أدام باباستن جتشولين جبيل اللي سومن بوچين الرايت جولا أكنا قلتاتي كانوا متسمرين جتشولا أني كاني ركز جوتاني كاتني مو دستي كيسة تجرا معلومة كذا ركز جستاني ركز جوني تكفوشي تجرا كلمة ركز جوني كه كنان جتشو بشاء صادق وفي ساد السوق أبو
haala kanaan jechuudha. Haala kanaan bilcheessitan. Yeroo bilcheessitanii kaatan immoo takka sirriitti qaba. Sirriitti dafquu qaba jechuudha. Innaa sirrii erga dafqee ka'ee immoo bishaan isaa hin argitan waan ta'eef aga sirriitti dafuuf ana mareeftanii ibiddarra kaa'ee bishaan isaatiin mataa keenya dhiqannaa jechuudha. Yoo qabbanaa'e yoo nuuf qabbanaa'e achi bishaan isaatiin mataa keenya dhiqannaa jechuudha. Akka itti dhiqatanillee isin mul'isa. Ittiin dhiqataa isin mul'isuu fi haala sanii ilaaltanii kunoo akka argitan kana jechuudha. Akkana danfisuu qabdan. Innaa haa danfuu isin mul'isa. Haala kanaan bilchaachuu qaba. Haala kanaan jechuudha. Shunkurtiif ginjibillee kunuuf sirriitti takaattakaa jira. Sirriitti jechuudha. Sirrimatti wannaa ta'uu qaba. Bilchaachuu qaba jechuudha. Yeroo hojjan akkana seeraan bilcheessaa shunkurtii jechuudha. Shunkurtiif qullubbii akkanatti yoo seeraan bilcheessitanii baay'ee mataa dheeressuu danda'a. Mataan keessan illee sirriisinii dheerataa. Viidiyoo kanallee hamma dhumaa ilaalaa haga dhumaati jechuudha. Naa haala kanaan kunoo isin mul'ata raamii takkataa hin daffaa jira ammallee jechuudha. Sirrii danfaa jira waan ta'eef ganaadha. Ammallee hamma bifa jijjiiratutti eeguu qabna. Isin galee bifa isaa waan jijjiiruuf hamma bifa isaa jijjiiratutti bishaan eeguu qabna. Bifa isaa waan jijjiiruuf jechuudha. Innaa akkam goonee maalitti edaanii akka dhiqannullee maal akkasii itti dabaltanii dhiqattanii aga dhumaa viidiyoo kana olaaltanii mataa keessan caafii irra bishaan isaa kana fa'aa jechuudha. Caafii isaa irratti dafqaa jira. Ol takaattakaa jira. Asirratti bilchaatu amma nan eenna jechuudha akkanuma ilaalaa. Kunoo bilchaataa jira. Haala kanaan bilchaachuu qaba jechuudha. Bifa jijjiiraa jira. Sirriitti ganaa bilchaatan malee bilchaan biyaan sa'a tokko irra tursiisuu qabda. Sa'aatii tokko guutuu fudhattanii irra tursiisuu isin irra jiraata jechuudha. Sirrii shunkurtii fi ginjibillee bilchaatii dhama isaanii as keessa fixatanii jechuudha. Sa'aatii tokko kana irra tursiisuu qabdanii booddee dammoo akka hafuuraan dhoofneef maal akka itti hidhaatan isin mul'isa dhumarratti jechuudha. Akkana bilcheessuu qabdanii sa'a tokkoof jechuudha. Sa'aatii tokkoof akkana bilchaachuu qaba. Sa'a tokkoof jechuudha. Aga bifa jijjiiratutti ganaa bifa isaan jijjiiranne ammallee. Haga dhama isaa sirriitti bilchaatee as keessatti wanna jedhutti wanna godhuu qabna jechuudha. Kanaafuu sirrii akka bilchaatutti sa'a tokkoof akkana irra turuu qabna. Ganaa booddee wantoota ajaa kana dhossan dammoo ajaa kana hirrisan wanti goonu jira. Ajoofte waan taateef ginjibilaa fi innillee sirriitti ajaa. Kunoo bifa jijjiiratee jira. Argartanii bifa isaa
Miqquusin mul'isaan malee argitanii dafqee bifa isaa jijjiiree jira jechuudha. Bakka bifa biraa fidateera bishaan qulqulluutti naqisuun hin jiru. Na bifa biraa fidee jira. Kanaafuu akkana goonee immoo akkam akka goonu akkam gootee dammoo fatee ammal gootii jettanii eegartanii mire. Kanaafuu laala. Kun seeraan bilchaateera amma ibidda isaa jala dhaamsuu barbaada. Ibidda jala dhaamsuu fedha waan ta'eef ibidda isaa jala dhaamsuu fi amma ibidda jala dhaamsee qabbanaa'u xiqqoo qabbanaa'ee ga'e immoo maashiniin naqee daakuu qaba jechuudha. Maashiniin naqee na qabbanaa'u xiqqoo kun jala dhaamsee jira. Qabbanaa'u qaba garuu. Kuno itti naqee jira jechuudha. Maashinii keessatti daakuu qabna. Itti naqeera. Bishaan qabbanaa'eera ginjibiila qullubbii jechuudha. Na daakuu qabna jechuudha. Daakamuu qaba. Kuno duratti daakee ture maashinii jechuudha. Amma immoo as keessan naquu qabna. Iqaa keessan naqanna. Haala kana ta'eera dammoo akka daakameen jira. Daakamee bullaa'uu qaba jechuudha. Akkanatti hafuura dammoo sirriidha. Hin ajaa. Akkana joofneef immoo zayituun maal jedhama? Zayituun dhuma jedhama. Afaan Arabaatiin illee afaan hundaanuu na fakkaate. Oilii jedhanii afaan Ingiliffaatiin na fakkaate. Na isii itti qicachuu qabna. Akkana joofneef akkas gootanitti naqattanii mataa dammoo yeroo dhiqannu isin mul'isna. Na hiqaa kana keessa fayyadamna. Kana walii dhuftan jechuudha. Gara kan torban keessa gizee lama watti dhiqattanii illee ta'a torban illee fayyadamtanii ta'a. Argitanii kun qibaatii ajaa'ibaa jechuudha. Manuma keessa mataan keessa akka itti isin guddatuun haala kanaan fayyadamuu dandeettanii amma immoo ittiin dhiqataa isin mul'isnaa qaba. Kuno ani waa lamatti godhadhee jechuudha. Qullubbii duratti kana ol guutee kan ammoo ammatti fayyadamuu fi kan ammoo yaa guyyaa biraatiif kaa'eera jechuudha. Firiijii keessa kaa'achuu dandeettanii maaliif raasaa keessa yoo ta'e dammoo hafuuradha. Firiijii keessa kaa'achuu wayyaa kaan immoo akkuma argitan kana kuno kan ammoo waa hagana ammoo fayyadamna jechuudha. Sa'aatii 2 mataa keessan irra dibdanii dhiisu. Sa'aatii 2 jechuudha achiin booda dhiqachuu. Saat tokkoof gimmaashadhee saat tokkollee yaa ulama suuteettanii garuu baay'ee bareeda. Kun argaa jirtanii isa duratti jechuudha. Haala kanaan keessa naqachuu qabna. Kun qicaa jira rifeensi baay'ee jechuudha. Keessa waliin nyaachisnee akkana dhiquu qabna jechuudha. Sirriitti mataan yabbuudha argitanii. Naa warra mataan keessa haphiiffaasa inni kun dammoo seeraan mataa keessan yabbuu isinii godhuu danda'a. Kanaafuu seeraa akkuma nama mataa dhiqatuutti itti naxxanii sa'aatii 2 dammoo feestaaliidhaan shaffaltanii taa'uudha. Kanaafuu jirtanii itti miiccamaa jiru mataan. Haala kanaan fayyadamuu dandeettanii keessatti akkanatti dibattanii jechuudha.
kun akkana dibattanii ergatti naqame kee kana tooquu qabdanii sirriidamo keessa isaa bedambitti masaaj godhuu qabdan sukkuumuu qabdan jechuudha keessa isaa sirri jechuudha akka sukkuumamutti እና haala kanaan mataan keessan isatti dibdanii kaatanii haala kanaan kana sukkuumattanii waa inni isaa argartanii yeroo baay'ee waan kana fayyadamuuf akkana baay'atee kana fayyadamaa siniin jenna argartanii baay'inni isaa ma baay'eedha wajjaa bicha gabaabbata malee baay'ina ka ajaa'ibaati እና mataa keessa isinii dheeressaallee baay'inallee isinii kennaa shunkurtiif ginjibillee haala kanaan akkanatti fayyadama haala kanaan jechuudha kuna ergatti dibdanii argaa jirtanii keessa isaa kana riguu qabdanii caafii isaallee jechuudha caafii mataa Mojjirama argitan siin jedha. Daara kanaan itti dibadha. Abba kanaaf fayyadama. Achi aga sa'aatii lamaa jechuudha akkana erga gootanii booddee asii akkana qabsiistanii haga sa'aatii lamaa jechuudha peestaalitti shaffantanii shaashiitti hiitanii booddee immoo miicattanii yaa warri tokko suu barbaadan tokko fachoo istishaarii godhu barbaadan istishaarii gootan istishaariin godhina garuu gizee baay'ee mataa keessan sinjalaabbisa haala kana ufafuu isaallee akkana rigattanii jechuudha ufafuu isaallee ergaa seeraan jijjiirama osuma wannaan ta'in iyyuu jijjiirama mul'isaa jira mataan jechuudha jijjiirama baay'ee mul'isaa jira ansiitanii ilaala jijjiirama isaa xiqqoo shunkurtiin waan hundaa akkamiif sirriitti ta'in beeku xiqqoo wannaan keessaa mul'ata seeraan daakuu qabdan jechuudha akkana isin mul'isetti argitanii kun agartanii kana ol maalsin saree singaa miiccachoodha gaafee seeraan miiccadhaati jijjiirama isin argitanii na himtan waan ta'eef kana ol wanti isin kun akkana gootanii jechuudha achiin booda kun peestaalii akkanatti itti shaffanuu qabdanii peestaalitti shaffanattanii achi hijaaba immoo hijaabatti hidhachuu qabdan jechuudha hijaaba jechuun shaarbitti uffachuu qabdan na shaarbii akkana seeraan uffattanii affanuu qabdanii achiin booda immoo seeraan affanuu qabdanii affantanii hiitanii isin mul'ataa jira kana hidhatanii jechuudha kana hidhattan